السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتر دفتوتك وجر جرتون هجا كيساني فيما الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بك جرت نتي ربي نجا فيا سن هاتاسيسو إيكاكما بيكا مواد أسي تركي بفا أداتين ديزايني أداتين تركي كافيه جتشو لسني كبدل في انجرا لايكي godhame YouTube ko kana laayikii godhaana jajjabeessa akkasuma immoo namoonni laayikii godhaa jirtan baay'ee tokko galatooma ulfaadha jazakumullahu khairan akkasuma yaada keessan koomentii jala kaa'uun dagatina yaada waan qabdan jechuudha namoonni meeshaalee garaagaraa arabiyaa majlisii afata meeshaa mana keessa barbaadan immoo lakkoofsa asirratti argitan kanaan WhatsAppii dhaan argachuu dandeessu akkasuma namoonni immoo WhatsAppii hin qabne imoodhaan wal dubbisuu dandeenya inshallah. Carqiin kun ajajaanii miti kan hodhame kan namaati miti arafaatti obboleetti keenya tokko firaashii jaaf tiraasii 18 bifuma kana haala kanaanii hodheefiin ture sardama keessaan kan ka'e ka dafeetuma qodaa bakkaan gahu ajaja qaqqabsiisuu jedhee viidiyoo suuraa baay'inaan godhaa hin turre irra guddaan kan yeroo sana ilaalamu qaqqabuudha kanaafi akkasitti sardama ergamee fi carqiin isaa garuu baay'ee tokko bareeda badaa bareedeen naananiin deebisee ajaja malee haala kanaan hodhe jechuudha. Namoonni barbaadanii bitachuu dandeessu firaashii 4 fi tiraasii 12 carqii isaa jechuudha. Barbaadanis firaashii wajjin yoo barbaadan tiraasii wajjin akka barbaadanitti inshallah argachuu dandeessu haala bareedaa ta'een kan hodhame qulfiin illee harkaan itti hodhama malee wayinii miti kan itti laxaaxafamu jechuudha. Tokko tokko qulfiin kafa irratti yeroo godhamu irra hedduun jechuudha akkas godhu wayinii itti laxafu tuuma nan gahin fa irra harcaa gariin inni kun immoo waggaa meeqa amma carqichi taa'u wajjin ta'a jechuudha qulfiin harkaan itti hodhama gatii ta'e jennaan akkasii sufraaf qircaatis namoonni yoo barbaadanii isiniif itti hojjetama namoonni barbaadne immoo haaluma kanaan fudhachuu dandeessu.